kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Show jalatti argamtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Mata dureen viidiyoo kiyya har'aa immoo waa'ee kondiishinarii rifeensa keenyaati jechuudha. Isas kondiishinarii bareeda ta'e tokko kondiishinarii lama isiniif qabadhee dhiyaadheetan jira jechuudha. Asirratti kan argitan jechuudha kaameeraa itti isinisee akka isinitti mul'atu gochaa jira jechuudha. Asirraa ilaallattanii kondiishinarii kana lamaan bitattanii akka itti fayyadamtan gamanumaan isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti kondiishinarii kun lamaanii nan fayyadamaa jira jechuudha. Qodaansaas baay'ee gugurdaadha jechuudha. Ani yeroo maraa kondiishinariis ta'e shaampuus ta'e amma bituu hin jaaladhu jechuudha. Qodaa gugurdaadhaan bitadhee achitti fayyadama. Haa ta'u malee kondiishinarii kana lamaan yeroo kam itti fayyadama kan jedhus isinitti hima jechuudha. Kondiishinarii kana kondiishinarii akkuma asirratti argaartanii kondiishinarii kana jechuudha jalqaba irratti yeroo rifeensa kiyya dibata garaagaraa wantoota akka muuzii, wantoota akka abukaadoo, akkasuma wantoota akka killii, wantoota akka zayituunii, wantoota akkanaa rifeensa kiyyatti fayyadameen rifeensa kiyya ittiin qulqulleeffadhe jechuudha. Sababiin isaa foolii qaba jechuudha. Xiqqoon ni urgaa. Kanaaf yeroo sana ittiin fayyadama jechuudha kondiishinarii kana. Kondiishinarii kuni haa ta'u malee garaagarummaa qaba jechuudha lamaan isaanii tokko miti. Isaan kana yeroon dibata garaagaraa rifeensa kiyyatti itti fayyadame jechuudha. Baay'eellee akkuma isin argaa jirtanii fixaatan jira jechuudha. Guyyaa lamaan tokko caalaa nan gargaartuu fixaatan jira. Ammas dabaleera deebi'ee kun maqaasaa qabadhaate jechuudha. Suuqii kamiyyuu hin jira bitachuu ni dandeessu. Ani ofii kiyyaaf akka mataa kiyyaatti qodaa xiqqaadhaan bite malee qodaa guddaadhaan bite malee dhiifama. Qodaa xixiqqaanis ni jira jechuudha. Akkuma shaampoo qodaa xixiqqaanis ni jira. Qodaa xixiqqaadhaan bitattanii warri fakkeenyaaf kun guddaadha akkamitti qodaa hangana gahuuf hin dheettanis qodaa xixiqqoodhaan akkuma isin barbaaddanitti maqaa kanaan qabattanii akkuma barbaaddanitti bitachuu ni dandeessu jechuudha. Kondiishinarii kana jechuudha saaqee isinitti agarsiisa jechuudha. Qodaatti naqee baay'ee furdaadha jechuudha. Akkuma argaartanii kun baay'ee tokko furdaadha jechuudha. Bishaanitti naqe malee dhayyuu gadi naaf bu'uudha hin dide jechuudha. Xiqqoo akka isin agarsiisa jechuudha. Hedduu tokko gaariidha jechuudha. Fooliillee qabaa baay'ee tokko namatti tole jechuudha. Isa kanarraayyuu gargar jechuudha furdinni isaa. Inni kun xiqqoo qal'aadha. Inni kun xiqqoo ni furdate jechuudha. Fooliis ni qaba. Kondiishinarii kana yeroo rifeensa kiyya wantoota garaagaraa dibadhee fayyadamu jechuudha. Rifeensi kiyya foolii fakkeenyaaf yeroo killii fayyadametti foolii xiqqoo godhachuu mala. Kanaafuu gabaabumatti kondiishinarii kana yeroo fayyadamutti jechuudha rifeensi kiyya hedduu tokko urgaa hedduu tokko namatti tole jechuudha. Dabalee immoo kondiishinarii kanallee nan fayyadama jechuudha. Maqaasaa qabadhaa. Kun kondiishinarii kana maqaasaa qabadhaa. Inni kunis qodaa xiqqaadhaan ni jira jechuudha. Ani jarkaanidhaan qodaa kana fakkaatu ni bite jechuudha akkanatti. Inni kunillee guutuudha baay'ee jechuudha. Yeroo rifeensa kiyyaa dibata garaagaraa hin dibneen itti fayyadamamu isa kana jechuudha. Akka inni sun naaf qusatamu jechuudha. Inni foolii qabu. Kanaafuu asuma irratti barreeffama isaa kunis kondiishinarii waan ta'eef barreeffama isaa qabattanii qodaa xixiqqaadhaanis ni jira. Suuqii kamiyyuu yoo deemtan hin argattu jechuudha. Kana yeroo fakkeenyaaf rifeensa kiyyatti wantoota garaagaraa hin dibneen fayyadama jechuudha kondiishinarii isa kana. Kondiishinarii kana lamaanii waan ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru. Isiniif qoode jechuudha. Obboleewwan kiyyaa itti fayyadamaa isiniin jira. Faayidaan kondiishinarii immoo faayidaa hedduu qaba jechuudha. Faayidaan inni tokkoffaani jamtoota hordoftoota kiyyaa faayidaan kondiishinarii hedduudha rifeensa keenyaaf jechuudha. Rifeensi keenya akkuma garaagara ta'e jechuudha. Rifeensi luuccaan jira, rifeensi qicicaan illee jira. Kan jajjabaatu kan akkasuma lallaafullee jira jechuudha.
Kanaaf kondishinariin immoo rifeensa keenyaa fi baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa baay'ee qicicaa ta'e illee nu rakkisu, rifeensa bakka yeroo mara bakka wal xaxu hedduu tokko gaarii jechuudha. Rifeensa illee kan jaalateef illee akkasuma ni dheeressa jechuudha. Akkasuma yeroo wantoota garaagaraa fayyadamnetti kondishinariin rifeensa keenya foolii gaarii akka qabaatu, akka baay'ee namatti tolu, urgaa'ii baay'ee namatti tolu taasisa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya, kanaafuu yeroo mara kondishinarii osoo fayyadamtanii natti tola jechuudha. Ani yeroo kamiyyuu yeroo wantoota garaagaraa fayyadames yeroo hunduma jechuudha kondishinarii fayyadama jechuudha. Kondishinarii yeroo mara jijjiiree jechuudha. Kan foolii qabus jira. Amma fakkeenyaaf kan argaa jirtan kun foolii hin qabu. Kaniin duraan sitti agarsiise immoo foolii qaba jechuudha. Bakka shittoo jedha yeroo tokko baay'ee sitti tola. Bakka rifeensa kee qulqulleeffattee yeroo baatutti hedduu sitti tola. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Waan na fayyade tokko immoo waan irraa gargaarame waan natti tole tokko immoo yeroo kamuu jechuudha isiniifan qooda jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya, kanaadha viidiyoon kiyya har'aa kanaadha. Yoo isinitti tole laayikii naa gochuu hin dagatina. Baay'een isin jaaladha. Baay baay.